Eenyutu na dura dukkanaa'e kan bu'aanoo olli ta'e gadi. Keessanii nagaa keessanii anis nagaa kooti waaqayyoon galanni haa ta'u isiniin jira. Har'amu shoorba ajaa'ibaa hojjetan fideefe warri dhuguu barbaadaniif warra akkasatti shoorbicha hojjetan nagaafachuu barbaadaniif asinitti hima jechuudha. Abshir na eegaa toora irratti. ሳይጠጣበፊት ማመስገን አለብኝ። እውነት ረስቼ ነው ሶሪ። ለምን ሰዓቲ ከነገየ ደቂቅቲ ከነገየ ከነ ቆጴሴ ኡጉዳፍ ቆጳውንኮ ጀላላ ዋቀዮታናን ገርጋርሳ ዋቀዮታናን ህሬ ዋቀዮታናን ፈደ ዋቀዮታናን ከሮራ ዋቀዮታናን ቢሻም ብረደፈሴ ኢቢደ ብረደፈሴ ኩባየት ነቂ ፍዴቾ ከናፊ ማመስገን አለብኝ። ምስጋና ከሰዋን ባይጅራ ማድረን ቆራ ዮት ቃለዩ ዋስንራ ወተሪ ዋን ከሰትስ ነው ፍላንታ ስኒ ፍዴፈ ማድሬ ገለቴ ፈና ናስ ንጀሩ ኢሰበራ ቢሃማ ቢፈ ገለቴ ፈና ቦሰባ ይጅራ ወልታኒ ገለቴ ፈቹ ጅራ ኡፈራ ገለቴ ፈቹ ጅራ አከዋልለት ገለቴ ፈና ጅራ አከማት ገለቴ ፈና ጅራ ኢሰከነ ኬሳ unfa Kenya ra fakkeenya nama sa'aatiin kun amma sa'aatii jaafi sa'aatii roda iqee kudha lamadha. Barii ganamaa sa'aatii jaatan ka'e akka biyya kanaatti jechuudha. Sa'aatii sanarraa kaasee cimni koof dandeettii koo otoo hin taane dirree gargaarsa waaqayyoo tiknisaa fi jaalala sana baay'inaan dhufee sa'aatii kana geejje guyyoota amma kanaaf daqiiqa amma kana hunduma isatu na eege jechuudha. Inni hundumaa na gargaareenaan dhufee kana danfisee iddoo kana fide jechuudha. Kanaaf galateeffannaa keessa waan baay'ee jira obboloota koo. Yoo hin galateeffattan ta'ee moo'ichaan qabdan maybe ofii keessanii akka waan of heddanii ofii keessanii akka waan of galchitanii ofii keessanii akka waan hundumatti of dandeessanii jiraatanii isinitti fakkaata. Gaafa kana immoo waaqayyo irraa fagaachaa dhuftu ofitti amanamummaa yookiin waan qabdanitti amanachaa deemtu waan ta'eef gaafa sana jaalala Kiristoos jaalala uumaa keessanis sin keessaa afaa qabeenya keessan yookiin cimina keessan ofii keessan wantoota ofii keessanii gootanii yookiin tolchitanii anamma maybe maafan galateeffadha. Dhalatoo daafisee ganzaba kootoo bitee lesh wanta na galateeffachiise garuu ganzabichi eessaa garuu humni ittiin danfifame sun eessaa garuu sa'aatiin ittiin dhufee iddoo kana dhuguudhaaf qophaa'e eessaa kan jedhu as keessatti yaadamuu qaba jechuudha. Kanaaf obboloota koo baay'ee keessan wantoota xixiqqashuu wantoota naannoo keessanii wantoota akka keessanii dhibe wantoota lakkaa'amuuf yookiin ijaa mul'achuudhaan dhibe laaltaniitu hammaararamaa ooltu uumaa keessatti hammaararaa ooltu yoo galateeffanne ta'ee dhugaa isin jedhe mee gaafa aaraa ooltammoo gaafa gammadaa ooltanii sinumatti iyyuu wanti gaarii tokko dhaga'ama. Gaafa aaraa ooltanii aariima sanatti dabalama. Gaafa gammadaa ooltammoo gammachuu maal dhiisiftanii bareessiftu jechuudha. Bara keessan hundumaa keessatti gammachuudhaan jiraatu taanani jalqabni keessan gammachuu xumurri keessan illee gammachuu jedha. Guumumaa adeemtu yoo ta'e wantoota baay'ee fudhattan wanta gatiidhaan hin bitamu jechuudha. Wanta baay'ee tusan argata wanta gatiin hin dandeenye jechuudha. Dhugaa isin jedhe deem baatanii galuu keessan keessa dubbattanii dhageessifachuu keessan keessa barattanii milkaa'uu keessan keessa wantoota gatii isin ittiin baafne waan baay'ee jira. Maybe barattee milkaa'uu kee ati gatiidhaan kan bittu qal'aa bituu dandeessa baarolee bituu dandeessa garuu inni kuni gatii kan yookiin cimina keessatti fakkaachuu danda'a. Baarolee sana keessa gaafa bittu qarshichi eessaa dhufe. Otoo immoo harkaan miila hin qabu ta'e otoo immoo deemtee fagaachuu dandeessu ta'e qarshichi eessaa dhufe. Waan mana keessaa biqilamu wantoonni mana keessaa biqilan zinjanii kan biqilanii zinjanii kan dhufanii miti. Kanaaf obboloota koo gargaarsi waaqayyoo waan sin bira jiruu fi waan hundumaa gochuu dandeessan. Kanaaf galateeffadhaa. Galateeffannaa keessa waan baay'ee jira. Akkas jedha dubbi sagalee waaqayyoo duraan dursaati mootummaa isaa barbaada. Duraan dursaati mootummaa isaa barbaada ni jedhu isa yeroo hundumaa mana amantaatti deddeebi'uu miti duraan dursi ni jedhamu isaa. Isa yeroo hundumaa macaafa qulqulluu baay'ee namoota fuulduratti mul'annutti duraan dursaati mootummaa waaqayyoo barbaadadhaan duraan dursaati gaarummaa waaqayyoo jajadda. Duraan dursaati gargaarsa waaqayyoo ofirratti beeka. Duraan dursaati eeguusa waaqayyoo tola waaqayyoo waan baay'ee isaa ofirratti beeka obboloota koo. Sana keessa kan isin mootummaa isaa barbaaddattan malee wanta deddeebuudhaan macaafa qulqulluu baachuudhaan yookiin jechoota qindeessuu beekuudhaan yookiin shimdadaa macaafa qulqulluu beekuudhaan otoo hin taane duraan dursiiti guyyaadha guyyaatti maaltu na eegi daqiiqaa daqiiqaatti maaltu na eegi maaltu asiin nagee
daa'imummaa daa'imummaa kanatti keessaa baate sadarkaan waaqayyo ilma namaatti jijjiiru yookiin daa'imummaa keessa dargaggummaa keessa manguddummaa keessa si dabarsu karoora isaati malee karoora mataa keetii miti beektee cimina keetii miti yeroo daa'imtu booda maaltu si barbaachisa maaltu bitatte wanta mul'atu jechuudha hundumsaatu sadarkaa isa eegee kan si kenneessadha jechuudha kanaaf galateeffachuu qabda yoo hin galateeffanne kan qabdu yoo hin dhabda jechuudha baay'ee isaanii hir'uu ilaalaniitu galateeffannaan dhibachuudha waa baay'ee isaanii kan ollaa isaanii ilaalaniitu hir'uma isaanii keessa ilaalanii gooftaatti gungumaa deemuu jira baay'eetu iddoo qabeenya qabu fayyaa dhabee jira baay'eetu otoo tireeraan otoo miliyoonaan lakkaa'u otoo jeetti meeqan qarshii lakkaa'uu danda'u qabeenya baay'ee baasuu danda'u daa'imman baay'ee isaa keessa qabu kolaalatti isaa feellee guyyaa irraa turbee irraa maallaqni kan isaa dhibee alaa liqeeffattee alaa buusii gaafatee yaalamaa jira kanaaf hir'uu sirka jiru yookiin wantoota milkaa'ina keetti si baasuudhaaf si qoran wantoota dukkana keessaa ifatti si baasuudhaaf si dhidhiiban laaltee inammaarree ana waaqayyo nan beeku ana waaqayyo nan yaadanne ana waaqayyo na dhiisera hin jedhin obboleetti koo yoo hin galateeffattu ta'e isa caalu argachuu hin dandeessu sin jedha guyyaa har'aa kan isin jechuun barbaadu walumaa galatti gola kam keessa jiraadha sadarkaa kam keessa jiraadha qabeenya kam qabaadha qabeenya keessa irratti maal akka bu'ee jiru beekumsa keessa irratti maaltu akka bu'ee jiru deemsa keessa keessatti kan riqsini ta'e yoo ta'e jiru beekutu sin irra jira galateeffadha yeroo hundumayyuu galateeffadha sin jira akkuma sin jiran jalqabarratti wal guurree yookiin baay'ina namoota osoo hin taane galata kee kanas gaafa nyaattu galata kee gaafa dubbattu galata kee gaafa deemtee iddoo tokko geessu galata kee situ naa oofee nafde dhoo galateeffatte si dabalama obboleetti koo waan qabduratti yoo galateeffatte si dabalama waan qabdu dhoositee wanta si ta'e dhoositee isa caalu fudhadhattee tasumallee yaadi dubartitti haadha iyyeessaa suni gaafa nama waaqayyo biratti sinitti mere kanaan duras waa'ee kana kaasee ture yeroo baay'ee waan kana duratti dhufanaan jechuudha bakka waa'ee dubartii kana baay'een natti tola dhugaan isin jedha jireenya koo keessatti akka dubartii sanaa ta'e otoo hin argamne dasineedha jechuudha dhugaan isin jedha dubartittii haadha hiyyeessaa sana duraan dursitee wantoota mana ishee keessa jiru sana umtuyyuu hin jiru jette gaafa sammuu ishee dhufu kanan qabaa jette waan qabu sana galateeffatte wanti biraa kan ishee dabalan waan qabu haadha gaafa deemtee barattee iddoo tokko geessee waa eeggachaatu biddeen eeggachaatu ifa eeggachaatu hin gongumiin sadarkaa sana hundumaa keessa dabarsee si fide keejii ta'ee kutaa tokko galtee daayireektii amma barbaadde deemtee gaafa barattee qarqara biddeenii yookiin biddeen bilchaachuu ga'ee bira geessu biddeen sana amma nyaadhutti maaf hin galateeffadha jedhi amma dhaqee hojii sana qabadhutti maaf hin galateeffadha jedhi galateeffadha kalee sana fiddee har'aan na geessi jedhe isa fuulduraas tu beeka jedhe yoo hin galateeffanne wanti dhufu hin jiru galata keessa waan baay'ee jira obboloota hir'uu keessa laaltanii waraansa keessa laaltanii dhidhibamuu keessa laaltanii hin gungumiina galateeffadha rakkina keessa taa'aati galateeffadha rakkina keessa taa'aati jajadha wanta sadarkaa jiru sana wanta qabaasaa beeka daandii irra deemtan beeka wanti baay'een milkaa'ina fakkaata sirriitti dhufe shuu qabdu sin qabdan shuu sin walitti qabatanii sun harkaa buusa wanti baay'een shuu sin barattanii milkaa'uudha jettanitti daandii danqaa maannoo isa makiinaa jala kaanii maal jedhama maqaan isaa obboloota koo isa faasin jala kaa'u namoonni jechuudha deemsa keessan kan hin barbaade qasatan akka bofa migira keessa yookiin akka bofa lafa balahaa ashawaa keessa isinitti ba'u waan baay'ee jira sin daanguraa jiru kan jaalala fakkaatee dhufaa kan gargaaraa fakkaatee dhufaa kan barsiisaa fakkaatee dhufaa waan hundumaa bira jaalala jira obboloota koo inni gaarii namaa yaadu gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha guyyaa hoollee buluu keessaa ogarummaa sanuun baay'anne waan baay'ee nu adamsaa akkuma bofa sanaa jechuudha bofti guyyaa tokkollee ciisee bulee hin beeku jechuudha dhadhaasaa baafachuudhaaf karaa baay'ee bineensa beelladas ta'ee namarraas dhiibbaa geessuudhaan hin tattaafata garuu waaqayyoon kaleessa mataa isaa hin dhidhiitu jedhe dabarsee wanti nu kennine malee karaa baay'ee akka dhalutti yookiin akka sanyii isaa gadi guurutti otoo hin guddatu ta'ee addunyaa kanarraa hin dhabamna baay'een keenya madaawuun ciciina yookiin madaawuun duuna waan kanaa jechuudha wayii beekaaf tokkittitti kennee tokkitti sana kan hariyaa'u faana baduuf
isa godhe jechuudha waaqayyo. Kanaaf obboloota koo daandiirra deemtan beeka, waan gootan beeka, waan dubbattan beeka, waan itti deemtan beeka. Jallina irraa fagaadha. Jallinni milkaa'inatti isin hin baasu. Dhugaan isin hin jedha. Kan jallina hojjetee milkaa'inatti asuma addunyaa kanatti argee isin beeku. Kana boodas illee waan ta'u hin jiru. Tarii jalloonni har'aaf hojjetanii wantoota akka saaphaquu faangaasii wanta kun bishaanii qarqaratti margu isaanii akka wanniidha sana yeroo lolaa guddaatti ofii fudhatee deemu sana sirriitti mul'atanii babbareedanii kana godhanne jallina keenya kana godhanne bu'aa kana dalgaati jedhanii sirriitti agarsiisuu danda'u. Garuu dhumni isaa bareedinani bareedu dhumni isaa jiru. Baay'ee isaanii kufaniiru. Baay'ee isaanii lafa fagoo deemi karaa jallinaa warri qabeenya fidan, karaa jallinaa warri gaa'ela fidan, karaa jallinaa warri sheeshee warri deemsa eegalanii tasuma milkaa'anii beekan. Maaliif daandichi daandii waaqayyooti. Namni ila keekaa akeeka isaatti immoo kan wanni godhu waaqayyoodha dubbisa galee waaqayyo. Kanaaf akeeka keetti kan fiixaasii baasu waaqayyoodha malee ati daandii jallinaa sana deemtee nam milkaa'ettee hin yaadin. Daandii jallinaa sana namatti mul'atte hin yaadin. Tasuma deemsa kam keessa deeme daldaalii baradhu fuudhii eerumii waan barbaade karaa jallinaa karaa waaqayyo irratti waamamne karaa waaqayyo irratti galateeffamne karaa ati waaqayyo keessa jireen tasuma deemsisaa amma barbaadde illee yoo deemte ilmaan keetti milkaa'uu danda'a. Ilmaan keetti eebbifamuu danda'a. Kasi ajaa'iba jechuudha. Qabeenyi kee haadha suma bicha biratti mul'ate suma bicha biratti kan dhumuudha jechuudha. Wanti karaa jallinaa fidu jechuudha. Wanti karaa qajeelaa itti dadhabdee itti galateeffattee gaara baay'ee baatee dachaa baay'ee baatee kanatti fidde kan afurri waaqayyo sagalee waaqayyo keessa garuu sibira darbee akaakilee kee abaabilee kee haala ta'uu danda'a. Boru ijoollee kee harka lamaa ilaalan. Haadha ananatti hidhata. Haadha annan beela'aa taa'ee jettee jallinatti galtee wanta akaakilee kee abaabilee kee wanta ilmaan kee hin dhaalle fudhattee yoo as baatu boru ilmaan kee yoo harka namaatti kufan boru ilmaan kee abbaa koo kaleessa qabeenya qaba. Boru ilmaan kee haati koo kaleessa akkas turteedhani seenaa kee asoo malgatii qabu yoo dhaalanii itti bul yoo nyaatanii hin quufne yoo bira darbee nama biraatiin goone qabeenya keessanii maal fayyada? Wanta akka saaphaquu wanta akka faangaasiidhaan mul'ate yoo sirbicha biratti badee malgatii qaba. Ati qofti mul'atteeti yeroo dhatti waamamtee yoo badde malgatii qaba. Malgatii sii qaba. Kanaaf dukkanni baay'atee rabboloottan koo maybe warri biyyoota garaagaraa keessa jirtanii gola keessa jirtan bichaa ilaaltu. Biyya keenya keessa ilaaltanii wanti baay'eesaa ifa fakkaata garuu haduun hin lixne dukkanni garuu dhuunfatee jira laphee namootaa. Deemsa namootaa yaada namootaa dukkanni dhuunfatee jira. Gidiraan dhuunfatee jira. Harki isaanii dhiiga duwwaadha obbolootaan. Kanaaf deemsa keessatti Kiristoosiin gaafadha. Dhugaan isiniin jira. Tarii gaa'elli namoota baay'ee baroota booda gujoota booda yerootti nama nuffisiisu keessaa yerootti duunii baay'achaa jiru keessaa yerootti maatiin gargar ba'uu baay'isan keessa jira. Kanaaf warri gooftaan isaan gargaaree waggaa jaayuu bira darbanii ijoolleetti guddifatanii soddaa amaachi faatti arganii yerootti barsdee gaariitti diggifatanii irra jiru. Warri waaqayyoon isaan duukaa jireenya isaanii keessatti mul'ata ibsaasaa sagalee isaa eeganii warri jiraatan abboommi isaanii eeganii jechuudha. Obbolootaan waan hundinuu Kiristoosiin malee uumaan ani amantaa kam keessa ta'aadha. Warreen gooftaa keessaniif hin bulle akkasumallee karaan keessan mamsiisaadha. Akka markaba wanni sana sin jalaa ta'a. Otoo galmaan ga'een gooftaan sinitti dhufa. Oddoo gooftaan siniin jedhe yoo ottotoo mul'atin otoo kara malee himaltan dukkan isin nyaata. Jallina keessan irraa deebi'aa. Gaarii yaada. Yeroo nuti qabnu yeroo muraasa yeroo xiqqashuudha. Kontiraadha. Waan qabanne too xumuriin, waan dubbanne too hin argin, waan eenyu sun too dhufiin namoonni baay'een darbaa jiru ittis fufee jira jechuudha. Kanaaf waan qabdan galateeffadha isin jechuun barbaada. Jallina keessan irraa deebi'aa isin jechuun barbaada. Garaa qullaa amala gaarii yaada gaarii qabaadha. Yeroo isin qabdan walii keessan xiqqashuudha. Walii keenyaaf xiqqashuudha. Jallinaan mul'achuun gatii hin qabu. Okay? Turtii gaarii isin